Jirtan maratti isin haa ga'u isiniin jenna. Hayyee kabajamtoota jaallatamtoota dhaggeeffattoota qophii dambalii jaalalaa keenya har'aatiin egaa xalayoota simbiraa nu qaqqaban qindeeffannee gama garaagaraatiin jechuudha kan isin nu biraan gahaa turtan istiidiyootti argamna. Qophicha qopheessuun kan isin faana turru Leensaa Wayyaa fi Yuusuf Warqiisaa waliin taaneetu qophicha kan gulaal immoo Abbabaa Magiraati. Gara xalaalee keessan torban kanaaf dabaree argataniitti isin dabarsina. Xalaaleen keessan kunooti dhaggeeffadhaa. Ajab! Fulbaanni guyyaan 15 barri 2012 jireenya koo keessatti guyyaa gammachuu koo yoo ta'u, adoolessi guyyaan 7 barri 2005 ammoo jireenya koo keessatti guyyaa gadda koo isa jalqabaati. Guyyoonnii fi baroonni kun wal duraa duubaan kanan jaalala waggaa 2 ittiin argachaa turedha. Kanan itti hafuura baafadhee itti gaafadhee fi jaalala mi'ooftuu waliin dabarsinee irraanfanne addaan ba'uu keenyaa fi guyyaa jalqabaa kan ta'edha. Waan inni ta'a jedheetoo yaadeen beeknetu ta'e. Namni iddoo abbaatti eeggatan bakka wasiilaa hanqataa jedhamti Oromoon. Eeyyan dhugaadha. Anillee baay'een si abdachaa ture. Haala kanarras ni geenya jedheetoo yaadeen beeku. Balleessaan mataa koo yoo ta'e iyyuu balleessaa kanaaf garuu sababaan sumadha. Innis akkamitti yoo jette osoon akka mucaa dhabaatti ija keessas ilaalu humnaa ol si jaalladhu. Jaalallee koo har'aa haadha warraa koo borii jedhee si abdadhee taa'u. Abdii koo jedhee si marsiifadhu. Anaan barumsaan galanaan jette ana duubammoo biyya alaa deemuuf murteeffattee jirta. Anis akkuman kana dhageenan sin gaafadhe. Ati garuu soba jette. Guyyaa biroos deebi'een namarraa dhaga'e. Ammas deebi'een si gaafadhe. Eeyyeen dhugaadha. Galmeedhaafuu gidduu kanan deema Finfinnee naan jette. Kanaan booda waanan dubbadhu wallaale. Guyyaan halkan natti ta'e. Akka maraatuuttan callisee magaalaa keessa naanna'uun eegale. Abdiin sirraa qabu akkuma jiruun harca'e. Kaayyoon sirraa qabus dhadhaa ibidda buute taate. Iddoon dhaabadheetti irraa ta'e. Baay'ee waanan si jaalladhuuf akka ati deemtuun barbaaddu. Yoo ala deemte hardhuma waawwaataatu natti fakkaate. Fakkaachuu qofa miti. Ala deemuunis faayidaa isaarra miidhaa isaatu caala. Waa'ee biyya alaa isuman guyyaa guyyaatti miidiyaa adda addaa irraa dhaga'uudha. Barnootatti deebite akka barattuun barbaade malee akka biyya alaa deemtu miti. Dogoggoran uumes kanaan boodadha. Ergaan moobaayilaan siif erge sanadha. Ergaa kana erguun koo ammoo jibbaa keef osoo hin taane sababuma kanaafillee deemsa yoo dhiiftee jedheeni. Ergaa kana yoon si ergus fayyaa koon turre. Sammuun koo baay'ee tuqameera. Maalan godhare? Yoo ol kaachuu dadhaban gadi kaachuun dadhaban jedhu mitiire. Garuu daqiiqaa tokko osoo hin guutiin gaabbiin natti dhaga'ame. Gaabbiif eegeen duuba deemte akkuma jedhan humaa gochuu hin dandeenye. Turtiin ergichaas qilleensa irra turuu isaatti tokko ta'aa laata jedheetan moobaayilii koo banee yoon ilaalu sa'atii tokko osoo hin taane sa'atii 12 irratti guutamee jira. Tarii osoo sa'atii tokko ta'ee jiraate ni kufa ture. Sababa dafee hin qaqqabneefu. Garuu ani gochaa koo hundattuu gaabbeera. Ati garuu gaabbuu hin dandeenye. Maaliif dagatte? Ishii yeroo barnoota yuunivarsiitii bara 2004 waggaa 3ffaa baradhu. Hiriyoonni kee silaa boqonnaaf biyya ni galu. Ati maaliif hin galle? Anuu silaa baay'ee si yaadeen jiraa jette anaaf bilbilaa turte sanillee. Animmoo sababa ati akkas naan jetteefin anis baay'ee waanan si yaadee tureef lafa fageenyi isaa kiiloomeetira 600 irraa deemee dhufeetan wal agarre. Osoo ati galtee si arguu baadhe sammuun koo boqonnaan argatu maraadheen oolee naan jette. Anis akkuma kee osoo yeroo sanatti si arguu baadhee jiraadhe sammuun koo fayyaan argatu ture.
Ishii gaafa tokko osoo waliin dhaabannu atoo silaa ejjennuun qabdu garuu maqaan siif jecha naaf ba'eera. Ati naan jennaanan ani boonyaan atis na waliin boosse. Kun hundi maaliif dagatame? Kana qofaa yoom ta'e? Bara 2005 fulbaana hojiin barbaaddadhe jedhee ani si biraa deemuuf kaanaan anoo silaa danda'e sin obsuuti maalan godha kaa jettee ati boonyaanan anis si waliin boo'ee sana faamaaf dagatte. Ati garuu hiyyummaa koo laalteeti malee akkan jaalala dhugaa si jaalladhuun beekta. Osoon sin abdadha jedhu nagattee ala deemuuf kan kaate ati hiyyummaa koo laalteeti malee waan biraa miti. Homaa miti. Hiyyummaanis sanyii miti. Gosaa gosatti hin dabartu waan ta'eef yoo Waaqayyo jedhinaaf bar'uu dandeessi. Ati garuu beekuu kan qabdu jaalalatu qarshii bita malee qarshiin akka jaalalan biinne beeke. Ani immoo kan narraa barbaachisu baradhee xumuree digirii kootiin eebbifamee hojiis argadheera. Qabeenya filachuu osoo hin taane suma qofa osoo hin qabaadhee natti tola ture. Maaloo anuu baay'een si jaalladha. Maatii keellee yoon arge akka waan si argee natti fakkaata. Duras si qofa osoo hin taane maatii kee waliinan si jaalladhe. Intala haadhaaf abbaa obboleewwan qabdu jedheetani. Kana malees namoota ollaa kee fi shamarran uffata kan kee fakkaatu uffatan yoon arge suma natti fakkaatu. Kan na jaallatus kanan fuudhus dhabee miti. Onneen koo waadaa jaalala keef galte hin diigu jettee waan na diddeef malee. Yoon nama biraa argadhe illee onneen koo kan biraa jaalachuuf naaf hin eeyyamtu malee. Wantan jedhu yoo jiraate maaloo waadaa waliif gallii kakanne sanas hin irraanfatiin. Akkuma duraatti araramne waliin haa jiraannu. Ani kanan dhabe waan sadiidha. Si kanan lubbuu kootii walitti jaalladhu. Obboleewwan koo kan akka obbolaatti wal jaallannuu fi sadaffaan ammoo sammuu koo kanan itti yaaduu danda'u sani. Yoon laalta ta'e namoonni biyya alaa dhaqanis waan isaan ta'anii dararaa hedduun irra ga'ee gara biyyaatti deebi'aa jiran ni argita. Garuu guyyaa tokkotti dhaqee waanan sooramu sitti fakkaata. Yoo kan akkasitti yaaddu ta'es dogoggorteetta. Kanaaf dhumarrattis nama beekamaa abbaa qabeenyaa fi nama miidhagaa ta'e tokkotti heerumuu ni dandeessa. Garuu kan akka koottis jaallatu